namni biraan kin dalagaju hundisa yoo as keessa jiraattes qilleensarra jirta yoo qilleensarra jiraattes dubbiin kudhaasi bira ga'u waan ulfaataa namni namarra dalaguunsaa ulfaatu namni suni ni gaggaba jedhanii sodaatan namarra dalaga bofa artifishaala as jala dhoyfatanii namarra darban atii magaalaa keessa deemu atii karaa suma bakka buna dhugu asirra jawweese khaya amma khuni firaaqida namni gangalatee namtichi asii khayla hula saniin ba'u beedo akka wanni sun irraan buune irra hidhan ammas isaa kuban qaba irra hidhanii beek fiigullee jalaan ba'u khufus jalaan ba'u koy ajjeesu barbaade ajjeesu feete nama san haa duu feete moo maal feete ammoo rifaatuun onneensaa akkas jettu sun akkam jechuun namatti dhagahamu cubbuu kijibaa mana keessa ol deemanii jaartii wajjin cubbuu kijibaa jaartiin jaarsarra dalagu jaarsi jaartirra dalagu wanni sun immoo ummata doofaadha malee waan bultii namaa diiguu bee dila kijibaa kana waanuma xiqqoo takka bu'aa argatuuf yoo faranjumarraa korrojanii waan tokko godhuudha kabajaa fi ulfina fi gallakkisee namni yoo sagaluma ba'u jettee namni rifatu sun akka wanni isaa maal janiin waan ol fuudhan san folollee akka fololleen ol kaatu folollee jechuun waan akka garan qabne bee fololluma ol kaafatu jecha namni ba'u jedhee mirqaanee bakka san haqee miskiina masii gala wanni kuni shari'aa waan akkasin na jibbisiise duniyaa tanarraa hin dhabe waan akkasin fokkatu yaa buleessa dachii rabbii bal'oo wanni godhanillee tuulaadha waan hin fakkaanne walirratti dalaganii waan umritti madaasii nama keessaan baane waa akkasitti uumaa deemuun hangam takka qalbii namti kisanii rifaatuun eeguun dubbii hamtuu bee rifaatuun yoo sillee jeesuu dadhabde wayisitti uumtidu hin godhina akkasana daraa hin godhina